jireenya keessatti bu'aa bayii hedduutu jira. Takkaa ol bahuu, takkaa gadi bu'uu, takkaa argachuu, takkaa dhabuu, takkaa fayyaa ta'uu, takkaa immoo dhukkubsachuun naannooftee geengooftee nama bira geessi. Nagaa fi jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti isiniif haa ta'u. Dhalataa godina Horroo Guduruu Wallaggaa balaliisaa xiyyaaraa Itoophiyaa kan ture. Haa ta'uutii garuu yeroo ammaa kanatti daandii irratti otoo kadhatuu argamee gara buufata gargaarsa Maqdooniyaa biyya keenyaatti kan geeffame manguddoo tokko waliin isiniin barsiisa. Hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer sabskiraayib gochuun na waliin tura. Appilikeeshinii moobaayilii suuraa selfii ka'uudhaaf baay'ee filatamaa ta'e filtarii fi effeektii boca garaagaraan faayaman kan qabu liinkii isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala isiniif kaa'ee waan jiruuf liinkii sana tuquun daawunlood godhaa fayyadamaa suuraa babbareedaa ka'aa jechaa gara seenaa kanaatti isiniin dabarsaa. Kaapteen Aynee Zagayyee jedhamu bara 1946 Wallagga Bahaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti dhalatanii guddatanii. Akkuma ijoollee Horroo kamiyyuu bishaan daakaa, qurxummii qabaa, loon tiksaa maatii isaaniif ajajamaa baddaa Horroo keessatti guddatanii. Kaapteen Aynee namni jedhamani kuni barnoota isaanii kutaa 1 hanga 9 yeroo baratan dandeettiin isaanii ajaa'ibaa. Barataa sadarkaa olaanaadhaan mana barumsaa irraa ba'uu waan ta'eef godina Wallagga Bahaatti mana barumsaa argamurraa carraa iskoolaarshiippii argachuun gara magaalaa Finfinneetti barnoota kutaa 9 hanga 12 akka baratanii taasifamanii. Yeroo kanatti illee barnoota isaaniitti baay'ee cimaa ta'uun daran ajaa'iba jedhamuun qabxii kutaa 12ffaa olaanaa galmeessisuun buufata xiyyaaraa Itoophiyaa keessatti akka dabalamaniif carraa argatanii. Barnoota kanas baratanii firii gaarii waan argamsiisaniif gara hojii xiyyaara balaliisuutti otoo hin taane dandeettii dabalataa biyya hambaa deemanii akka barataniif dhaabbanni xiyyaaraa Itoophiyaa gara biyya hambaatti barnootaaf ammas isaan ergee barataniis biyya isaanii otoo hin qaanessiin biyya hambaatti of kabachiisanii qabxii gaarii argachuun ammallee gara biyyaatti deebi'anii. Silaa biyya hambaadhaa warra dhufaniitiif boqonnaatu barbaachisa ture. Haa ta'uutii garuu namni kun yeroo sanatti lakki ani hin boqodhu dimaanaa biyya kiyyatu narra jira uummata koo tajaajiluun qaba jedhanii guyyaa tokkollee boqonnaa otoo hin fudhatiin waggaa 5 buufata xiyyaaraa Itoophiyaa xiyyaara balaliisuun tajaajilanii. Waggaa 5 erga hojjetanii boodas gara buufata xiyyaaraa magaalaa Direedawaatti argamutti jijjiirraa argatanii. Magaalaa Direedawaa dhufuun buufata xiyyaaraa sana hoogganuun waggaa 12 turanii. Yeroo kanattis ture haadha manaa fuudhanii ilmaan illee horatanii jireenya lammataa kan eegalanii. Haa ta'uutii garuu waggaa 12 booda mootummaan biyya kanaa waan jijjiirameef namoota aangoorra jiran hunda aangoorraa gadhiisisee hojiirraa ari'ee nama ofiif barbaadu aangoo isaaf gitu bakka kaawwate. Yeroo kanatti namni kun rakkachuu gidirfamuu eegalanii. Ijoollee maatii isaanii waliin baay'ee rakkatanii. Rakkachuu maatii isaanii ijaan ilaaluu waan hin feeneef hojiiwwan garaagaraa hojjechuuf gara biyya hambaatti baqatanii hojjechuun maatii isaanii gargaaruu eegalanii. Haa ta'uutii garuu akka yaadanis hin taaneefi umriin isaaniis deemaa dhufe. Maatii fi ijoollee isaa waliinis adda citanii dhumarratti gara biyyaatti deebi'uun daandii irratti kufuun jireenya kadhaatti galanii. Haa ta'uutii garuu namni daandii irra deemu tokko waa'ee buufata Maqdooniyaa yeroo itti himu bakka isaas yeroo itti argisiisu har'a bor otoo hin jedhiin tiratanii balbala Maqdooniyaa harka isaanii rukutanii. Dr. Biiniyaam nama jedhamuttis dhimma isaanii erga haasofsiisanii booda Dr. kun baay'ee gadduun gammachuudhaan manguddoota gargaarsa dhaban qaamolee garaagaraatiin gargaaramanitti dabalee bakka sana jiraachuu eegalanii. Yeroo ammaa kanatti buufata Maqdooniyaa keessa qophiin garaagaraa guyyaa gaa'elaa guyyaa dhalootaa kabajuu yeroo qopheeffamu sagantaa sanaaf haala mijeessuudhaaf nama beekamanidha. Haa ta'uutii garuu yeroo ammaa kanatti ijoolleensaas maatiinsaas haa jiraatanii hin jiraatiinii
wanta beekan tokkoyyuu waan hin qabneef maaloo yaa ijoollee koo yaa maatii koo bakka kanan jiraa koottaa na ilaalaa jechuun dhaamsataniiru. Odeeffannoo kana sheer gochuun isinillee gahee keessan bahaa. Kufuu fi ka'uun jireenya dhala namaa keessatti waanuma baratamedha. Abbaa keenya Waaqayyo umurii dheeraa fi fayyaa isiniif haa laatu. Biyya kanaaf gatii kanfaltanis biyyi kun garuu gatii isin kaleessa kanfaltanii hubanne. Jaalatamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 seenaan gabaabaa kaapiteena kanaa kana fakkaata. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa appilikeeshinii selfii suuraa yookiin immoo kan fuulduraa haala bareedaa ajaa'iba ta'een isin kaasuu danda'u linkii isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala waan isiniif hin kaa'iruutiif linkii sana tuquun daawunlood godhaa itti fayyadamaa. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hin hawwaa. Yeroo gaarii. Warran